Yooyaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii FUM kun qophii miira ispoortiiti. Qophii miira ispoortii keenya har'aatiin waa'ee mootii kubbaa miilaa Peelee iccitiiwwan 10 nuti hin beekne simbiraan geenya. Amma xumura qophii keenyatti nu faana tura. Peeleen taphataa waancaa addunyaa 3 biyya isaa Biraaziliif injifachuun gita hin qabne yoo ta'u, bara kubbaa miilaa taphatetti galchii hedduu lakkoofsisuudhaan riikardii addunyaa namuu irraa fudhachuu hin dandeenye. Kun ammoo mootii kubbaa miilaa isa jechisiisa. Torbee darbe dhibeen itti hammaatee ganna 82 addunyaa kana irraa boqoteera. Boqochuu isaa kanaan walqabatee seenaa fi mudannoon jireenya baay'ee dubbatamus, garuu waa'een isaa kan hin dubbatamne wantoonni 10 jiru. Isaan kana simbiraan geenya. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Tokkoffaaf inni duraa Peeleef jecha murteessaan kubbaa miilaa dirreedhaa hari'amuu beektu. Gareen biyyaalessaa Biraazil bara 1968tti qophii dorgommii olompikii taasisuuf tapha michoomaa Koolombiyaa wajjin magaalaa Boogotaatti gaggeessee ture. Taphicha irratti Peeleen taphataa Koolombiyaa irratti dogongora waan hojjeteef dirree keessaa akka bahu murteessaan kubbaa miilaa kan ta'e Guillermo Velasquez ajaje. Bara sana kaardii diimaadhaan taphataa balleessaa dalage dirree baasuun hojiirra hin oolle ture. Peeleen dirree akka bahu itti himamus taphattoonni Biraazil taphataan colleen kun dirree hin bahu jechuun mormii kaasan. Lammiileen Koolombiyaa tapha ilaaluuf isteediyeemii seenan illee jaalala Peelee irraa qabaniin bahuu hin qabu jechuun morman. Kanaanis abbaan murtii mormii isaa mudateen fiishkaa erbee raastutti kennuun dirree keessaa bahee Peeleen dirreetti deebi'ee akka taphatu godhame. Inni lammaffaa tapha Peelee daawwachuuf waliigalteen waraanaa dhaabuu godhamee ture. Bara 1960 keessaa Peeleen kan taphataa fi ture. Kilabni Saantos addunyaa irratti kilaboota beekamoo ta'an keessaa tokko waan tureef taphoota michummaa kaffaltii guddaa argamsiisan addunyaa irra naanna'uun taphataa ture. Kanaanis bara 1969tti kilaba magaalaa Beeniin tokko waliin gara Naayijeeriyaa imaluun taphatee kilabni Saantos 2-1 injifate. Yeroo sanatti Naayijeeriyaan bulchiinsa Biyaafiraa waliin waan waraansa keessa turte. Kilabni Saantos Peeleen keessa jiru sodaa nageenyaa waan horatteef qaamoleen wal waraanan lamaan waraana dhaabuuf dirqaman. Sadaffaa, gareen muuziqaa The Beatles jedhaman Peelee akka hin argine dhorkamu. Peeleen bara 1975tti gara Ameerikaa deemuun kilaba Cosmos jedhamutti makamee ture. Yeroo sana taphattoota garee isaa fi namoota biroo wajjin waliigaluuf Ingiliffa barachuu eegalee ture. Bara sana gareen baandii muuziqaa The Beatles jedhamu addunyaa irratti beekamee ture waan ta'eef miseensa garichaa kan ta'e John Lennon wajjin Waashingtanitti wal bare. Bara 1966tti yeroo Ingiliz waancaa addunyaa qopheessitu gareen muuziqaa kun Peelee fi gareen biyyaalessa Biraazil arguu barbaadanis dhorkamaniiru. Arfaffaa, Peeleen kilaboota Awurooppaaf maaf hin taphatiin hafe. Kanneen Peelee komatan kilaboota Awurooppaa keessatti osoo hin taphatiin hafuu isaatiin kophaadhuma isaa dorgomaa malee taphataa cimaa addunyaa jedhamuun sirrii akka hin taane ni kaasu. Peeleen gara Awurooppaa deemee akka hin taphanne dhorkamee ture jedhama. Bara sana kilaboonni taphattoota isaanii irratti aangoo qabu waan ta'eef kilabni isaa Saantos gara biraa akka hin deemne taphatu hin heeyyamneef ture. Mootummaan biyyattiis Peeleen qabeenya biyyaa waan ta'eef biyyaa bahee taphachuu hin qabu ejjennoo jedhu qabanii turan. Yeroon booda garuu Peeleen kilaba Ameerikaa New York Cosmos jedhamu deemuun taphatee ture. Shanaffaa,
Peeleen osoo dursaa garee aanbalii hin ta'in bara taphaa isaa xumure. Peeleen hanguma fe'e taphataa beekamaa addunyaa haa jedhamu malee dursaa garee ta'ee hin beeku. Tapha tokko qofaarratti malee. Kanaaf ammoo sababni garee biyyoolessaafis ta'e kilaba isaaf dursaa garee akka ta'u gaaffii dhiyaatus diduu isaati. Si'a tokko qofaa dursaa garee kan ta'eyyuu erga kubbaa taphachuu dhiisee booda waggaa 50ffaa isaa kabajuuf garee biyyaalessaa Biraazil irratti hirmaachuun tapha kanaanis daqiiqaa 45 qofaa garee biyyoolessaaf taphatee jijjiiramee bahe. 6. Peeleen dirree kubbaa miilaa keessa maaliif butamee fudhatame? Bara 1972 gareen kilaba Saantos taphaaf gara biyya Tiraandaadiif Tobeengoo deemanii ture. Biyyattii keessa nageenyi waan hin turreef akkuma taphni raawwatameen dafanii gara biyya isaanii Biraazilitti deebi'uuf hawwiin eegaa turan. Taphni eegalee daqiiqaa 43ffaa irratti Peeleen galchii lakkoofsisuu wanti hin eegamne ta'e. Daawwattoonni istaadeemii keessa turan gammachuu irraan kan ka'e istaadeemii caccabsuun gara keessaa seenan. Sana booda Peeleen gateettii isaaniitti fuudhanii istaadeemiin ala bahuun karaarra naanna'anii dhiichisuu ka'an. Gareen isaa ammoo Peelee deeggartoota harkaa buusanii dirreetti deebisuuf yaalii gochaa turan. 7. Fiilmii irratti bakka Raamboo bu'ee taatoo ta'ee maaf hojjete? Bara 1980 fiilmiin Escape to Victor jedhu yeroo waraabamu Silveester yookaan Raamboo taatoo beekamaa ture. Fiilmiin kun waa'ee waraana addunyaa lammaffaa irratti taphattoota hidhaa turan gidduutti tapha gaggeeffamuu kan ibsudha. Fiilmii kana irratti taphattoonni bebbeekamoo akka Peelee, Boobii Muur, Oosii Ardilis fa'aa yeroo hirmaatan Silveester Sitaaloon ammoo karaa eegaa ta'ee dhiyaate. Tapha kana irratti Peeleen galchii ajaa'ibaa yeroo galchu mul'ata. Yaalii jalqabaa irratti Silveester akka Peeleetti akka rukutu yaadamee ture. Silveester yookaan Raamboon kana gochuu waan dadhabeef Peeleen bakka isaa bu'ee akka hojjetu taasifame. 8. Peeleen karaa eegaa ta'ee yeroo hiriiretti galchiin itti hin galle. Peeleen kan ittiin beekamu injifataa cimaa fi galchii yookaan goolii hedduu lakkoofsisuun malee karaa eeguu yookaan akka goolkiipparii ta'uun hojjetee yookaan immoo hiriiree beeka. Kilabni isaa taphataa tokko qofaa jijjiiruun dirqama yeroo itti ta'u Peeleen karaa eegaa ta'ee tapha cimaan akka dirree seenu godhama. Goolii galchuu qofaa osoo hin taane karaa eegaa beekamaadhas. Bara kilaba isaa Saantoosiif taphate keessatti si'a 4 karaa eegaa ta'ee galee gooliin tokkoyyuu itti hin galle ture. 9. Maqaa Peeleetiin taphattoonni bebbeekamoon waamaman jiru. Taphataa beekamaa ta'uu isaatiin addunyaa irratti namoonni hedduun maqaa Peelee jedhu moggaafachuu danda'aniiru. Keessumaa ijoollee dandeettii kubbaa miilaa cimaa qabaniif maqaa masoo Peelee jedhu kennuufiin beekamaadha. Isaan keessaa taphataa beekamaan lammii Gaanaa Abeedii Ayyuu yookaan Ayyuu jennee kan beeknu kilaboota bebbeekamoo Awurooppaa keessaa yeroo taphatu Abeedii Peelee jedhamuun beekama. Taphataan lammii Keeppe Verde bara 2006 kilabii Ingiliz Saawuzaamptaniif taphate Peedroo Moonteeroo daa'imummaa isaatti Peelee jedhamee beekama ture. 9ffaaf isa xumuraa. Peeleen pirezidaantii Biraazil ta'uuf fedha qaba ture. Bara 1990 keessa Peeleen filannoo pirezidaantummaa Biraazil waggaa 4 booda gaggeeffamuuf dorgomuuf akka jiru miidiyaalee addunyaatti himee ture. Haa ta'u garuu akka jedhe dorgommiif dhiyaachuu baatus siyaasa keessatti hirmaachuu eegalee ture. Bara 1995 hanga 1998 ministeera ispoortii ta'uun Biraazil tajaajileera. Egaa daawwattoota keenya qophii amma isinii dhiyeessinirraa waan guddaa akka barattan abdii qabna. Qophii keenya
hordofuu hin dagatiin isiniin jenna. Nagaa nuu tura.